humna mul'ataa. Hashama yooyyaa jechuu hin daganne akkam nagaa jirtu yoobsan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuudhaan yoo isinitti tole hanga xumuraatti na waliin tura. Humna mul'ataa. Hundi keenya mul'ata qabna. Mul'ata ani jechaa jiru kun lootarii injifachuuf hawwuu miti. Lootariin akka nuuf bahu hawwuun dharraa rakkoo amma keessaa bahuuf qabnudha malee mul'ata yookiin abjuu onnee keenya keessaa madde miti. Mul'atni dharraa yeroo maraa onnee keenya keessaa finiinudha. Mul'atni kunis waan nuti hojjechuuf uumamne yoo ta'u kennaa fi dandeettii addaa keenya irraa kan maddudha. Mul'ata kana irratti yoo xiyyeeffanne imala milkaa'inaa nu gonfachiisa. Heenrii Foord jedhama. Namoota mul'ata isaanii milkeessan keessaa isa tokkodha. Heenrii Foord milkaa'ina jechuun waan hojjechuuf uumamne yookiin hiree keenya adda baasnee beekuu fi hojii irra oolchuudha jedha. Mul'atni Foord fedhii inni maashinoota garaagaraa hojjechuuf qabu irraa dagaage yookiin madde. Ijoollummaa isaa irraa eegalee waa'ee maashinii qorachuu fi maashinoota suphuuf dharraa olaanaa qaba ture. Waa'ee motora hurkaan socho'uu fi sa'aatii ofuma isaatiin barate. Baadiyyaa keessa deemes kaffaltii tokko malee namootaaf maashinoota garaagaraa suphuudhaan harka isaa itti hiikkachaa ture yookiin shaakalaa ture. Kanumaan dhuma irratti makaanikii ta'ee sa'aatiif tolchuu eegale. Kaampaanii Ediisan Diitoriitti argamu yookiin Ediisan kaampaanii kan jedhamu keessatti injiinera halkanii ta'ee hojjechaas tureera. Dhuma irrattis dharraan maashinii motoraan deemu tolchuu keessa isaatti dagaagaa waan deemeef qalbiin isaa guutummaatti garasitti akka xiyyeeffatu godhe. Kanumaan bara 1986 makiinaa isaa ishee jalqabaa godoo manaa isaa duuba jirtu keessatti tolchee xumure. Achumaan hojii isaa kana caalaatti fooyyessee tolchuu waan barbaadeef makiinaa namootni biroon tolchan qorachuu eegale. Kanaanis dhawataan hojii isaa fooyyessaa deeme. Seenaa armaan olii irraa wanti hubannu mul'atni Foord jaalala inni maashinii suphuuf qaburraa madde yookiin dagaagee guddate. Hanga yeroo sanaatti gaariin farda malee deemu gatiin isaa qaalii wayita ta'u namoota sooreyyii ta'an kophaatu qabata ture. Heenrii Foord bara 1889 kaampaanii makiinaa Deetirooyit akka hundeeffamuuf haala mijeeffate. Haa ta'u malee namootni inni waliin kaampaanicha hundeesse meeshaalee gatii salphaan oomishanii uummatatti gurgurachuu waan barbaadaniif kaampaanicha gadhiisee deeme. Kaampaanicha gadhiisee deemus mul'ata isaa irratti xiyyeeffachuu garuu ittuma fufe. Dhuma irrattis gatii ifaajii isaa ni argate. Bara 1903 kaampaanii makiinaa Foord hundeessuudhaan makiinaa moodela T jedhamtu yookiin konkolaataa fakkeenya T qabdu oomishuu eegale. Kaampaaniin isaa haaraan kun waggaa jalqabaa irratti konkolaatota 6,000 oomishee waggaa keessatti yookiin waggaa 8 booda makiinota 500,000 oomishee
gatiin makiinaa duraan $850 tures gara $360tti gadi hir'ate. Kanumaan mul'atni Heenrii Foord dhugoome. Nutis tokkoon keenya mul'ata ittiin dhalannee waan qabnuuf wanta namni kan biraan hojjete qofarratti xiyyeeffannee rafuu yookiin taa'uu osoo hin taane mul'ata keessa keenya jiruu fi dandeettii keessa keenya ishee xiqqoo jirtu irratti yoo xiyyeeffannee kutannoo fi murannoodhaan hojjenne mul'atni keenya yoo tures yoo bubbulees guyyaa tokko galma ga'uunsaa hin hafu waan ta'eef atis anis gaaf tokko wanta sirrii hojjechuudhaaf yoo ilaalcha sirrii fi qajeelaa yoo qabaanne har'a qarshii dhabuu dandeenya, haala mijataa dhabuu dandeenya, bakka dhabuu dandeenya. Wantoota hedduun nu rakkisuu danda'u. Garuu namni mul'ata qabu rarra'ee bakka mul'ata isaa ga'uudhaaf rafee hin bulu taanaan abjuu dhugoomu, abjuu sirrii ta'e qabaatee jennaan yoomiyyuu wanti isa dhorku hin jiru. Heenrii Foord yeroo itti maamiltoonni isaa bakka hojii isa dhiisanii sokkanitti yookiin meeshaalee yeroodhaaf isa barbaachisan qofa hojjennee gurguranna jedhanii waan isa rakkisaniif inni garuu mul'ata yeroo dheeraa fi yeroo fagoo waan qabu tureef bakka sana dhiisee yoo sokkes mul'ata isaa fudhatee deeme malee mul'ata isaa bakka mijataa sana keessatti dhiisee hin sokkine. Yoo kan dhaggeeffatan yoo isinitti toleera ta'e laayik, sheer, saabskiraayib gochuun na hordofaa. Galatooma.